Gootai, jaritti hantuuta bishaan buute gootee ashamaa akkam jirtu hordoftoonni iddoo yuutiin marti keessan siniin jechaa jechuudha. Lubbuun arginee hanga dhumaatti viidiyoo sana ilaalteetta yeroo taammeetti dhuftee yeroo sinaan jettan jechuudha. Annan dinqisiifadhe iddoo balbala rukuchaa sanatti jechuudha. Waayifiin naanna'uu dide. Waayifiin fageenya irraa kan fayyadamu sinitti meeraa sayyuu manani keessa hojjetu naannoo sana hin dhufu alarra kaa'een eerfoonii bulutoosiidhaan fayyadamaa ture. Achuma irratti xumurameera jedheen ani akkana deebi'ee viidiyoo hojjedhee har'a komentii keessan innaan ilaalu nan dinqisiifadhee qo'annaan jedhu dubbiin dhuguma taate kinooti kaasa kanadha. Guyyaa jechuudha kaleessa guyyaa iyyu'een beektu eenan yaada jechuudha mucaa wanni fan hojjechaa ture jechuudha. Eenyudha obboleettii Ruuttaa ishii faana jechuudha. Kanillee irraa fageessaa Hermeellaa jettee dheengada dubbachaa turte jechuudha. Ishiin har'a galgala nan dhaqachaa turte nan geessaa daftee magaalaa kana keessaa bahuu baannaan jedhee dubbachaa ture jechuudha. Sanaa booda galgala jechuudha irratti mari'atanii maal godhanii waan akkasii irratti hojjedhaadhanii yaadni kun immoo isarraa dhufee Abeel biraa dhufee Abeel biraa kan dhufe immoo obboleettiin Iyu'eel dammoo Abeelittiin sitti hiriyaa isaatiidha jechuudha. Akkasitti qopheessanii fi xoofoo jechuudha. Dhadhaa kana qammasiisanii liqimsiyyaa Hermeellaa gadi buuseedhaniin jechuudha. Har'a galgala jechuudha. Ila inni qadaadame infanaddaa. Infanaddaa hordoftoota qophaa koottaa inafiina irraa inafamu abaddaan sinin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Abrahaam akkam akka godhate argitaniittu ani fincaan ofirratti buuseera jechaan ture balbala rukutame jechuudha. Garuu ani akkatti yaade balbala namni rukute yookiin isaanuma keessaa namni tokko ala jira jedhee yaadeen ture jechuudha. Guyyaa garuu dhaadannoo addaa dhaadachaa ture. Ani Ruuttaa bira nan dhaqa mana warra Ruuttaas dhaqeen ture. Baay'ee gaddaniiru. Baay'ee lapheen isaanii cabeera. Nutiidhaan ishii sirreessaa ishii gara jireenyaatti deebisaa jirra. Inni immoo waan biraa hojjechaa jira. Maaliif fidee dhufe? Sababni inni fidatee dhufeef maalidhaafi? Hoteela iddoo ishiin jirtu ala ishiin keessa jirtu hundumayyuu beennaa innanna jedhanii egaa argataniitu yeroo darbe faranjii fi biiniin olitti seenanii akka hoteela cabsanii seenanii inna sana hin jirtu ishiin jechuudha. Har'a immoo kaleessa xoofoo dhadhaa Anka yoomitti utaalta. Anka yoomitti takaalamuu qabda malee. Takaalaatu meesirraa cite Hermeellaa ofiin quban qabdu malee ati jechuudha. Sinaa mankaraaru dubartii garaatti baattu mankaraarsisan gaaf tokkoon gammachiistu, gaaf tokkoon boochistu, gaaf tokkoon gaddisiistu. Maa inni akkanaa hin ta'a ati intala namaa miti. Inni egaa baay'ee dubbachaa ture dhugaa dubbachuuf iyyuulee sana anisuma shakke sababii isaa iyyuu yaadni kun edda Abeel biraa dhufee mucittiin immoo jechuudha na wajjiniin ta'ii waan hundumaan sirreessina jedhee dura waadaa galchisiifatee ture jechuudha. Eenyudha maqaan ishee harkaa badee jechuudha. Soolii eeyyee obboleettii Iyu'eel sana jechuudha. Iyu'eel immoo Abrahaamii fi Ruuttaan tokko akka ta'anidha yeroo hundumaa kan isaan aadatanii jechuudha. Waan goonuu dhabnee akkatti irraa gargar baafnu dhabnee irraa akkatti fageessinu dhabnee humna keenya ollutti ta'ee jechaadha malee kan turanii jechuudha. Amma karaa sanaan haala mijeeffatanii na wajjiniin ta'e kallattii hundumaan ati Ruuttaa bira dhaqi ani immoo Hermeellaa bira nan dhaqaa in sirrataa nan to'adhaa jechaa ture. Saamuun akkana immoo Abeelii viidiyoodhaan dhufaa hin turre isa biraan biinni rukutamee jira. Wanti baay'ee warra rukutee jaarsummaan jalqabame osoo Abrahaamiin hin mari'atiin iyyuu jaarsonni iyyuu akkamittiin qe'ee warra intalaa dhaqanii akka maal akka isaan dubbatan deebi'an iyyuu hin beekamu. Isaan waliin haasa'u gara isaanii dhaqanii jedhamee dubbatamee jira. Gidduutti immoo bulbulli kun wanti ta'e waliin dhaame dubbiin akka yaadne nuu ta'uu dide jedhanii turanii amma akka yaadan ta'eera. Amma ta'eera jechuudha. Galgala kana viidiyoo dhufe jechuudha. Ilaa in kattafti jechuudha. In karattafti Ruuttaan hin dhiistu Hermeellaa abaddan. Akkamitti meeshiin naate
waan jettu mee dhabdee mataa of rukutte. Isa biraan iyyuu maaliidhaan seenii chaanii ture jechuudha. Dhoowwaa ture jechuudha. Biraan ruuttaadhaan jechuudha. Yoon seeni rakkoo qaba jettee jechuudha. Ola seentenna ola seentas mafachi billichi jettee jechuudha. Jarittiin lamaan immoo hin beektu jedheen joko. Ani nan shakke eenyoo jettaniitu ta'e Buruukii fi iyyuun sun immoo wajjiniin bulu jedhanii wajjiniin ciisu jedhanii alga tokkorra jedhanii meerrusa kanaan hin ilaalladhanii jechuudha. Ashai baay'ee namatti tola dhugaan sinin jedhan ruuttaadhaan jechuudha. Indiinoo yenyaa siraa indiinoo jechaa jiru jechuudha. Irratti video sanarratti jechuudha. Nama bohaarsu malee TikTok keessa seentaniittu fataadhuma irra jechaa yeroo siniin jira. Inni biraa immoo jechuudha ajjii waan caaltuu irratti hojjete argitaniitu jechuudha. Ani caaltuu waan baay'ee na gootee daraartuu kan inni nama baay'ee jaaladhu haadha manaa koo fuutee Mustafaatti deebistee. Kanaaf iyyuu ani immoo jireenya ishii balleessaa nan barbadeessaa. Ani magaalaa kana keessa jiraadhee caaltuun abadan magaalaa kana keessa hin jiraattu. Waliin jiraatamuun sobadha jedhee jira jechuudha. Eeshi maal godha laata jennee nan dhaqaa umtuma nan jiru naan jedhee nama jala kaayeen ture. Haa ta'u malee siifanis caaltuunis bahaniiru naan jedhanii. Siifanii dhimma ishiin biratti galchiteef hin beeku. Kanaaf iyyuu lachan ishii hunda ishiiyyuu akka ishiin hin jiraanne nan godha. Caaltuun immoo akka ishiin jireenya jibbitu taasisa jedhee gara mana caaltuu deemee jechuudha. Gara mana caaltuu deemee caaltuun immoo yeroo darbee akkaataa isheen itti soofaa ishii qulqulleeffachaa turte argitaniittu keessaa namitti ishiin xonqaa deegaamiin suni qoricha keessa kekkeessee keessaa fuutee akka jirutti alatti gadi baastee gurgurii mana jijjiirradhu biyya galii namni baay'ee namni kumaatam caaltuutti iyyee dadhabee jennaan waan hundumaa isaa itti dhiisee jechuudha namni. Amma inni dhaqee jechuudha qullaa ishee dhaabee jechuudha. Fuudhee akka jirutti konkolaataa keessa naqatee soofaa sana kutabbaan keedheen jechuudha. Qulfii qaba jedhe waan hundumtiyyuu harka koo jira jedhe haala sanaadhaan egaa guuraa ture. Kaameeraa immoo nama biraa waraabaa ture jechuudha. Argitanii amma kan ajjiin sooromu amma isa dhugaanti niin jedhe. Lammaffaa iimeeliin isaa namitti ishii sanarkaa bayeetii harka isaa galee jira. Akka barbaadetti viidiyoo irratti gallakkifachaa jira. Hojjechaa jira. Jaartolii isaa jala hataa jira. Soorummaan kana caalu maaltu jira ree? Caaltuun talkanidha akkamitti bulte? Hin gaggabde moo? Caaltuun ajjiin koo dhiisee biyya hin galu. Inni anaaf waan hundumaa kooti. Mucaan kooyyuu obboleettii yookiin obboleessa barbaadee itti seedudha. Argitaniitu miti? Ottoomee caaltuun galteetti ta'e yeroo akkasittidhaanii jechuudha. Seedoon biyya gal gargaarsi ta'eera. 500 sii kennameera. Walitti sii qabanii giruubbiidhanii obboloonni jedhanii inni immoo jechuudha doolaara 2,000 siin kenna akka hojii galtuun taasisna. Galii caaltuu yookiin magaalaa kana keessa bahe magaalaa biraa jijjiirradhu gaafa dhaadhabaan si ajjeesu jireenya keetu barbaada atuma jechaanii jiru. Mana hidhaatii ajji ishii baafatte. Mana hidhaatii ajji ishii baafattee erga jettee booddee ajji isheerraa lammata ulfooftee jirti jechuudha. Guyyaa meeqa torban tokko waan hin kunne keessatti egaa ishiin dhukkubsateera jettee baastee namichi sobaa gaafa guyyaa lammataa nagaa ta'ee fataa bahee galuu jalqabee galata waaqaa bahee fayyinuun jettee achimmoo booddee immoo insu baheenni nagaa qaba na hatuu fi dhama alla ta'uuf jettee ofuma isaanii immoo waan ta'e godhanii dhaatti immoo deebi'e. Isa iyyuu eenyutu dhaatti deebise sitti fakkaata? Seeduu ammaa jechuudha.
jechuudha namitti namti siifan jedhamtoo maal hojii namicha kana hiikudhatte jaalalli sarraasi qabee jechuudha gubee si ajjeesu kaayyoo barbaade ibidda sitti naqu kaa maaliif baas namicha kana akkas aboo dhiita'e waan dhiita'u wallaalee sayyuu jechuudha haraadaa ta'e dhugaan siniin jedhe kana bakka amma caaltuun ganaa boochinan boochisa jedhe itti seerachaa jira muucitti sin fudhata ana akkam akkashiin taatu abeeku rabbisa dhugaan siniin jedhe sababni isaayyuu ulfataatee jirti hojii yerootti dadhabduu hin jiraata yeroo nama ishii barbaachisu hin jiraata mucaa ishii waggaa 2 kana maal gooti isa dhufoo maal gooti mee jechuudha gaafa namni sin gorsu gaafa qajeelaa labsinii kaasu gaafa jabaadhu siniin jedhu gaafa besfam jaarraa 21 kana keessa fa'i ani namni akkanatti nama kadhatee namni akkatti waagaa yookiin immoo gatii namaa kaffalee furmaatan siilaadha jedhee jechuudha akkatti nama kadhatu ani argine dhugaan siniin jedha seedoon caaltuudhaaf abbaa gaarii ture garuu immoo ishiin ittiin beekne jechuudha of harkaa baaste jechuudha amma namittiin suni gaafa ta'een baati achi keessatti cuqqaalamtu dhugaan siniin jedhe itti garagaltee yookiin jechuudha ibiddatti naqin aadachaa turte mitire ibiddan itti naqa isaanan balleessaa tokkittiin isaanii magaalaa kana keessa jiraatanii jettee jirti jechuudha ajjiinis ammasitti koori bashaadii jiraadhu caaltuu immoo jechuudha akka tijjake waliin qabanne ajjiinsi godha murteeffateera waan ta'eef jechuudha dhimma maalitti federaaltuun jalaa fuuti dhawu ati qoyimee fuudhaadhumaaf tamoo maalidha fuudhaadhumamu seera mee darbiteettaa booda rabbiyyuu si abaara yaajji dhugaan siin jedhana waan gaarii hojjatte miti ishiinis waan ta'e dubbachaa turte jira caaltuun garoon ishiin dhaggeeffanne toon dhaggeeffadhe natti tola garuu waan waafii hin qabne baay'ee isaan dhaggeeffanne haa ta'uyyuu malee isa kanadha siniin jedhame qeddoo YouTube subscribe like godhaa siniin jedha egaa galgala irratti immoo mana roottaa yookiin immoo mana Abrahaamitti argama nafiina siniin jedha kashaaloom